Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota faana sabaa YouTube kanneen sagantaa keenya hordoftan nagaan keenya sinaa qaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Nutis egaa akkuma baratame sagantaa keenya qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessan teessanii sagantaa keenya akka hordoftanis abdii qabna. Kanneen faana sabaaf maatiin ta'in ammoo faana sabaa YouTube subscribe akkasuma viidiyoo keenya walii qooduun dirqama nuti isinitti dhaammannu kana baadhaa isiniin jenna. Amma gara sagantaa keenyaatti dabarsinaa nu waliin turtii gaarii qabaadha. Sagantaa keenya eegallee jirra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isa jajjabaa bakkoota adda addaa Oromiyaa keessatti itti fufuunis sirna bilchiginnaa akka dhabamsiisuun sirna mataa ofii uummatni akka ijaarratuuf tolchaa jiraachuun dhagahamee jira. Ajajji olaanaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa guyyaa kaleessa Ajaans Firaans waliin gaaffiif deebii godheen egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetirii 40 hin fagaanne irratti lola qindaawaa gara sirna bilchiginnaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irraa fonqolchuuf qophii irra jiraachuu himuun dhagahamee jira. Akkuma beekamu gootichi waraana bilisummaa Oromoo oggoleewwan Oromiyaa garaa garaa keessatti tarkaanfii jabaa fudhachaa kan jiruu fi magaalaa Finfinnee irraa fageenya kan hin qabaanne gara giddu galeessa gara hundaan akka sochii isaa jabaa gaggeessaa jiru karaa miidiyaalee addunyaa guguddaanis dhagahamaa ture. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo ajajji isaa olaanaa Jaal Marroo Dirribaa akka jedhetti yeroo ammaa kana sirni bilchiginnaa nagaa buusu waan jedhuun fiigichaa fiigaa jiru kanatti eenyuyyuu itti hin milkaa'u nutis galma qabsoo keenya ga'uudhaaf yeroo xiqqoo qabna jechuudhaan guyyaa har'aa kana miidiyaan addunyaa walirraa fuudhuun gabaasaa jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii inni guyyaa guyyaan godhaa jiru tarkaanfii ajaa'ibsiisaa fi akkasuma kan diina yaaddessaa jiru. Ta'u malee yeroo ammaa kana egaa sirni bilchiginnaa seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka hamtuutti kan ilaalamtu OPDO yookaan immoo bilchiginnaan amma qabsoo Oromoo kana maxxantuu gochuudhaaf maqaa adda addaa yeroo itti laatanitti argaa jirra. Haa ta'u malee olaantummaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo sirna kanarratti qabu guyyaa guyyaan kan dabalaa deemuu fi abdii kan isaan muraa jiru ta'uunis dhagahamu. Isaa kan yaadatamu yoo ta'u egaa yeroo ammaa kana sirni mootummaa bilchiginnaa raafama guddaa fi abdii murannaa keessaa kan jirtudha. Gama kaabaa walloonii gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo ammaa kana sirna faannoo fi akkasuma ammoo mootummaan naannoo Amaaraan kan tumsamu liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa akkasuma Makalaakiyaa magaalaa Xaayee keessatti galgala sa'a tokko kanatti itti marsee jiraachuun karaa odeeffannoo achirraa ba'een argachaa jirra. Gama Maqaleen ammoo pirezidentiin Naajeeriyaa Obasanjoo kan pirezidentii Naajeeriyaa duraanii kan turanii gara Maqaleetti nagaa buusuuf imalanii akka turanii kan yaadatamudha. Guyyaa har'aa gara magaalaa Finfinneetti deebi'uun sirni bilchiginnaas isaaniin akka ija qaree nagaa buusuuf tattaafachuu akka barbaadu yookaan ammoo akka yaada qabu miidiyaaleen addunyaa guguddaan gabaasaa jira. Egaa pirezidentiin Naajeeriyaa duraanii kun nagaa kanatti yeroo adda addaatti kan marmaaraa turan yookaan immoo kan deddeebi'aa turan. Haa ta'u malee sirni mootummaa bilchiginnaa nagaa diduu irraa kan ka'u biyyattii gara dhabamuutti oofaa jiraachuunis addunyaa fi akkasuma mootota Afrikaa biraa fi yaaddoo guddaa ta'ee jira.
Egaa dubbii gama Finfinnee nama guyyaa kaleessaa hiriira mormii miidiyaalee addunyaa guguddaa fi akkasuma mootummaa Ameerikaa, Yuuroop dabalatee akkasuma immoo Human Rights fi kanneen dhimma Itoophiyaa keessa galuudhaan akka lolli dhaabbatuuf dhiibbaa godhaa jiran balaaleffannaa kan jedhu magaalaa Finfinnee keessatti bahamee ture. Haa ta'uutii yeroo kanatti uummanni magaalaa sanaa dirqamaan isaa ta'uu mootummaaf jaalala qabu mul'isuufis haa ta'u bahuudhaan miidiyaalee guguddaa addunyaa akka balaaleffachaa turan CNN miidiyaa feekiidha jechuunis qabannoo barreeffamaa qabatanii bahanii turan achittis miidiyaan argamanii gama tamsaasaa isaaniitiin kan addunyaadhaaf raabsaa turan kun egaa waan ajaa'ibu ture. Guyyaa kanatti wanti adda ta'ee ture artistii Tishtaa Giinaa jechuudhaan weellisee dhageettii guddaa akka addunyaatti argate. Artist taarikuun dhalataa gara Dabuub kan ta'e sirbaa akka sirbuu fi madirakii hiriira mormii miidiyaalee addunyaa fi akkasuma Ameerikaa mormuu irratti akka affeeramee ture. Innis gama sanatti argamuudhaan sirba mootummaa deeggaruu yookaan immoo TPLF yookaan juuntaa abaaruu irraa of qusachuudhaan abbootii fi akkasuma haadholiin akka marga qabatanii nagaa buusanii fi dhaamsa isaa madirakii irraa waltajjii irraa bu'uudhaan imimmaaniin dhaamsa isaa uummataaf dhaame. Dargaggoonis gara adda waraanaatti hin deemina kana booda nuti hundumtuu kan wal ajjeesutti jirru Itoophiyaadha jechuudhaan namni kun dhageettii kaleessa muuziqaan argate caalaa nagaa labsuudhaanis adda durummaan nama nagaa barbaadu jechuudhaan dhageettii guddaa miidiyaalee addunyaa irratti gaggeeffamaa ture. Yeroo inni dhimma kana haasaa jirutti sirni nafxanyaa achi buufatee jiru kanneen waltajjii sana qopheessan miidiyaa maayikii irratti cufuudhaan akka inni gara sirbaatti dubbisaa kute gara sirbaatti deebi'us dirqamsiisanii turani. Haa ta'uutii inni garuu walaloo kaleessa Tishtaa Giinaa jechuudhaan ittiin beekamu sana jijjiiree nagaa waan jedhu itti dabaluudhaan uummata isaa fi ergaa isaa dhaamee bu'eetii jira. Taarikuun artistii jabaa Sheekaa Qeesaa fi akkasuma Paasteera Caalaa nama nagaa jaallatu biyya sanaa keessaa isa tokko ta'eetii jira. Uummanni akka Itoophiyaan nagaan jiraattu kan barbaadu hunduu nama kana dinqisiifateetii jira. Addunyaan dinqisiifateetii jira. Gama giddu gala sochii waraana bilisummaa Oromoo ammoo guyyaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabaa galmeessuu itti fufee jira. Qalqalaa naannoo Amboo irraa kan kiiloomeetirii 8 ka fagaattu magaalaa xixiqqoo gara magaalaa Ambootti aanan hundaa harka ofii keessaa gashachuu dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii karaa Tiwiiterii isaa maxxanseetii jira. Guyyaa har'aa kana immoo injifannoo addaa ta'e gootichi waraana bilisummaa Oromoo galmeesseetii jira. Egaa akkuma beekamu giddugala Oromiyaa gara Salaaleetiin sochiin gara Finfinneetti godhamu jabaatee itti fufuun magaalota fi akkasuma magaalota xixiqqoo naannoo magaalaa Fiicheetti argaman Abunaa Gindabaratti as gara Amboon dabalate gama Abootee Waayyuu akkasuma bakkoota hedduu magaalota hedduu harka ofiitti galfachuu guyyaa har'aa kana gabaaseetii jira. Kanarratti saajinoota akkasuma hooggantooti milishaa fi poolisaa magaalittii warreen lola uummata irratti qindeessanis aleellaa woboon abidda itti roobseenis du'an kanneen adabaman hedduu akka ta'anii fi akkasuma humni waraanaa Itoophiyaas akkasuma kanarratti miidhamuuf konkolaataalee isaan ittiin deemaa turanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo paatroolii 8 olitti kan tilmaamamu haleellaa irratti raawwateen kanneen hedduu ta'e ibiddaan mancaasuu kan ammoo harka ofiitti galfachuu ifa godheetii jira. Kanneen egaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo woboo dura dhaabbachuudhaaf bakkaa bakkatti magaalaatti sossa'uudhaaf akka xiyyiitti fiigaa turanis bakkoota adda addaatti
haxxee hidhuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo abidda isaatti roobsee du'aan hedduu akka adabaa jiru dhaga'amaa jira. Gama biraan guyyaa kaleessaa haaluma akkanaan kan wal qabatu magaalaa xiqqoo gara Finfinneetti magaalaa dhiyaattu keessaa akka qabe haa ta'u harka ofii keessaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo gashachuudhaan sakattaa meeshaa godheen meeshaa hedduu akka dhuunfate himee jira. Egaa akkuma qabsoon adda bilisummaa Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiruu fi fuulli isaa xiyyeeffannoon gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti qindaa'ee itti fufaa jiru kun kan milkaa'uu fi galmi isaa bilisummaa uummatichaa akka ta'u hawwina. Egaa nutis sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabna dhaggeeffattoota keenya sagantaa biraa walitti deemtus nagaan nuuf turan dhaamsa keenya jabaadha. Egaa kanneen faana artii sabaa subscribe godhin ammoo faana artii saba yookaan ammoo faana saba YouTube channel subscribe gochuudhaan viidiyoo keenya waliin qooduudhaan viidiyoon keenya akka namoonni Oromoonni hedduu bira ga'us godhaa isiniin jenna. Egaa haga xumuraa sagantaa keenyaatti nu waliin ta'uu obsaa qabaatanii haga ammatti kan wajjin turtan galatooma horaa bulaa deebana.